Yesusu luba keenya luba wandimmuudha iddoo kanatti dhiyaatanii waaqayyoon nu kadhatanii sagalee waaqayyoo nutti dubbatu. Amanamaadhaaf tola abbaa keenyaa ganama kana nu wajjiniin waan taateef waan nu geggeessiteef waan nu gargaarteef galanni maqaa keetiif haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyoo nuyi fuula kee duratti dhiyaannee sagalee kee akka dhageenyuuf ayyaanni kee waan nu baay'ateef araarri kee waan nu baay'ateef moo'icha gara lafa sagaleen keetti dubbatamu dhaquu ittiin dandeenyu waan nu kenniteef maqaan kee ulfaatu. Ameen. Egaa ganama kana hafuurri qulqulluun akka nama barsiisu hin amanna. Yesuus Kiristoos gara mana sagadaa isaaniitti ol galtee macaafa maramaa sana bantee inni sagalee misraachoo akka himuufi hafuurri gooftichaa anarra jira jette akkati gidduu keenya jirtu hin amanna. Namni hundinuu maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee dhaga'uudhaaf garaa qophaa'aa haa qabaatu. Dubbiin koo akka ibidda gubuutii akka burruusa dhagaa kattaa caccabsuuti jettee ni dubbatte hafuurri kee qulqulluun dubbii keessa humna qabeessa sanaan keessa keenya haa seenu. Sagalee wangeela keetii keessa keenya inni haala namaa jijjiiru inni yaada namaa jijjiiru inni ejjennoo nama jijjiirsisu inni kallattii adeemsaa nama jijjiirsisu sagaleen kee gurra keenya irra duwwaatu hin taane garaa keenya keessa haa seenu. Jalqabaa amma xumuraatti iddoo kana sitti kennina. Hojiin seexanaa hafuurri hamaan yaadi foonii yaadi biyya lafaa sagalee kee akka nurkaa hin butanne maqaa Yesuus Kiristoosiin hiineerra kan hidhame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin aangoon seexanaa kan hidhame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hojiin seexanaa kan diigame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri hiikee gannu dhiisu nuuf haa kennamu. Hafuurri hiikee gannu dhiisu nuuf haa kennamu. Hafuurri sagalee kee nu dhaggeeffachiisu nuuf haa kennamu. Gidduu keenyatti argamii nu barsiisi jennee si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaatiin. Ameen. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo inni nu gargaare inni asiin nu ga'e maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Akkuma sila dubbifanne sagalee Waaqayyoo keessaa har'a kan walii wajjiniin ilaallu dubbisa duraa tiifisa dubbifamee Nahimiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 amma 10 gubbaatti isa argamu walii wajjiniin ilaalla. Macaafa Nahimiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 amma 10tti yeroon gaddaaf yeroon boo'ichaa daangaa qaba mata duree jedhu jalatti ilaalla sagalee Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanti hundinuu daangaa qaba. Wanti hundinuu yeroo qaba jedhe miti lallabaan. Wanti hundaaf iddoo yeroo murtaa'aa Waaqayyo gooftaan maccaa kaa'eera. Yeroon itti gaddan jira, yeroon itti kolfan jira. Yeroon itti booji'aman jira, yeroon itti boojuudhaa ba'an jira. Yeroon itti kufan jira, yeroon itti ka'an jira. Yeroon itti dhagaa walitti qabatan jira jedhe Salomoon. Yeroon itti dhagaa gatan immoo jira jedhe. Illee waggaa 2 dura ganne irra dhagaa. Miti Kirisimasi irratti moonni hiyyireedha. Yeroon itti dhagaa walitti qabatan jira, yeroon itti dhagaa gatan jira. Yeroon itti lola labsan jira, yeroon itti nagaa labsan jira. Kanaafan yeroon gaddaaf boo'ichaa daangaa qaba mata duree jedhu jalatti dubbadha. Dhaqee macaafa Nehemiyaan dubbisu lakkoofsa 1:10tti sila dubbise gadi ta'eef. Nehemiyaan macaafa isaa yommuu barreesse sabni Waaqayyoo sabni Israa'el akka isaan biyya boojuu jala turanii beektu. Waa'ee isaa dubbata biyya boojuu jala boojuun kun immoo biyya Baabiloonii Israa'el sabni Yihuudaa iddoo lamatti citanii iddoo lamatti iddoon jireenya isaanii iddoo lamatti hiruu dandeenya. Tokko warra utuun booji'amanii utuu biyya diidaatti fudhatamanii biyya biraan dhaqanii biyyuma isaaniitti boojuu jala jiran
jara tokko Yihuudoota warra Yerusaalemitti hafan fudhatamne iddoo biraan dhaqnee achuma jiru achumatti mandarri isaanii diigame kellaanii eegduu Yerusaalem ta'ee beekamu diigame biyyi isaanii daangaan qabu eegduun qabu biyya daangaa qabduun qaban garuu biyyuma isaanii keessa jiru warra Yihuudootaa warra Yerusaalemitti hafanii tun booji'amanii warra hafan warri lammataa immoo warra booji'amanii warra akka jajjaboon akka dargaggootaa waa hojjechuu danda'an loluu kan danda'an mormuu kan danda'an kun immoo qabamanii warri kan mana hidhaa jiru warri kan biyya 124tti tatamsa'anii faffaca'anii jiru turani. Bara sana Waaqayyo Nahimiyaa kan inni kaase. Nahimiyaanis booji'amee ture. Izraanis booji'amee ture. Waaqayyo biyya boojuutti Nahimiyaa oduu tokkoon biyya boojuutti Nahimiyaa kaase. Waaqayyo nama dadhabaa tokko nama mana mootii keessaa daadhii buusu tokko kaase. Kaaseedhuma ba'aa saba Yihuudaa irra kaa'e. Waa'eedhuma saba Yihuudaa utuu namni mana mootii dura dhaabatee daadhii buusu gammachuun fuula isaarraa mul'achuu qaba. Fuula ifaadhaan mootii duratti dhiyaachuu qaba. Mootiin gaaf yeroo mootiin kophaa isaa daadhii dhuga miti. Mootii warra isa fakkaatan bitaa mirga kaa'atee daadhii dhuga. Kanaaf yoo gaddi garaa keessa jiraate illee jijjiirratanii dhiqatanii dibatanii kokkolfaa gammachuudhaan daadhiin buusama. Waaqayyo gooftaan maccaa gadda garaa Nahimiyaa keessa kaa'e. Waaqayyotu godhe. Inni booji'amee jira adaraa warra ittiin achitti hafte sun attamii jedhee gaafate namootatu gara sana dhaqanii biyya warra Yerusaalem dhaqanii ilaalanii warra achi jiran keessaa namooti tokko dhufan ijoolleen abaduu dhufani jedha. Adaraa warri Yerusaalemitti hafanii warri otuu biyya biraatti hin fudhatamin hafanii attam jiru adaraa maaloo jiru jarri lubbuudhaan jiru jedhee gaafate jennaan. Masaraan Yerusaalem gubameera. Yerusaalem guddittiin gubamteetti. Manni qulqullummaa mana mootii Baabiloon ta'eera. Qodaan saamameera. Warri achi keessa jiran immoo rakkinaaf salphina guddaa jala jiru jedhanii Nehemiyaatti himanii. Achi booda Nehemiyaan akka waa'ee saba isaa gadda keessatti dubbata. Kutaa amma dubbifanne kanarraa yoo isinii jalqabe itu kutaa kana biraan gahin boqonnaa 7:73 gubbaatti yeroo gaddaa kun darbee Israa'el iddoo isaaniitti deebi'anii Yihuudoonni Yerusaalemiin jiran jechuu kooti. Yihuudoonni Yerusaalemiin jiranii Waaqayyo inni Nahimiyaa kakaase yeroo gaddaa kana dabarsee iddoo isaaniitti deebi'anii mandara isaaniitti deebi'anii manni isaanii dallaa godhate Yerusaalem dallaa godhatte warri Lewwotaa iddootti deebi'anii warri karra eegan iddootti deebi'anii luboonni iddootti deebi'anii jiru yeroo sagaleen kun dubbifame. Yeroo sagaleen kun barreeffame akka jedha Nehemiyaa 7:73 luboonni Lewwonni karra eegdonni faarfattoonni namoota warra kaan keessaa warri mana qulqullummaa keessaa hojjetanis mandarattii keessa intaa'ani jedha. Amma warrichi jiran intaa'ani amma iddoo taa'umsaa iddoo daangaa qabu iddoo beekamaa qabatanii biyya isaanii keessa magaalaa qulqullittii Waaqayyo keessa jira jedhanii amanan keessa luboonni faarfattoonni warri karra eegan warri Lewwotaa hundumti isaanii iddoo isaanii qabatanii intaa'ani. Ji'a torba erga kun darbe ji'a torba erga iddoo isaaniitti deebi'anii ji'a torbatu lakkaa'ame ji'a torba lakkaa'ame jiru wanta nama isinii dubbise kuni wanti isinii dubbise kun Nehemiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 3 gubbaatti kan jiru isinii dubbise wanti kun ta'e ji'a torbaffaatti warri mandarootaa ofii isaaniitti galanii turanii hundinuu waltajjii karra bishaanii jedhamu fuula duratti tokkummaadhaan walitti qabamanii isaanis Izraa isa beekaa macaafaatiin macaafa seera Musee isa Waaqayyo saba Israa'eliif abboome fidi jedhani. Ji'a torba booda
iddoo isaaniitti qabatanii iddoo isaaniitti deebi'anii erga ta'anii booda ammayyuu wanti tokko irrateera. Amma isaan saba daangaa qabanidha. Amma isaan saba masaraan Yerusaalem kellaa qabdi. Saba beekamoodha. Saba hin sodaatani amma garuu sodaachuun irra jiru. Garuu sodaa qabu. Garuu ammayyuu waatu garaa isaanii bir godhama. Laphee keessaa waatu taphata. Waan isaan beekamu. Gaaf tokko walgahii ta'anii fuullee karaasa karra bishaanii jedhamee ali immoo karra bishaan mootichaa jedhamee beekamu. Achitti jarri kun hundi iddoo isaaniitii dhufanii walitti qabamanii waan tokko miisii godheerraa wanti tokko iddoo isaan jiru nu iddootti deebineerraa karri iddootti deebi'eeraa masaraan Yerusaalem ijaarameeraa Yerusaalem amma daangaa qabdi hundumti keenya iddoo keenya jirraa Leewwonni iddoo isaanii jiru faarfattoonni iddoo isaanii jiru luboonni iddoo isaanii jiru warri karra eegan iddoo isaanii jiru Yerusaalem iddoo ishee jirti manni qulqullummaa iddoo isaa jira garuu ammayyuu waa miisii godheerra wanti tokko hin taane jedhan macaafni seera Waaqayyoo inni Waaqayyo Musee karaa Musee akka eegnuuf abboomee nuu kenne eessa jira? Hallelujah. Amma wanti hundi nu iddootti deebi'eera. Amma yeroo macaafa seera Waaqayyoo iddoo isaatti arguu barbaannu Izraa eessa jira? Figeedhanii. Maaliif Izraa waamu? Maaliif Nehemiyaadhaan fidin jedhanii? Nehemiyaadha kan projektii deebisanii ijaaruu sana hoogganaa ture. Maaliif Izraa waamu? Maaliif Izraa waamu kan jedhu gaaffii natti ta'e achumaan yeroo ilaalu Nehemiyaan mataan isaa Izraa recognize godha. Izraan kan inni ittiin waamamu Izraan kun seera Musee isa Waaqayyo gooftichi Israa'elii kenne ba'eessa godhee beeka ture jedha. Macaafni Izraa boqonnaa 7 lakkoofsa 6 akka jedha. Seera Musee isa Waaqayyo karaa Musee abboomee seera Waaqayyo saba isaa Israa'eliif kenne Izraan gaarii godhee beeka. Nehemiyaan mataan isaa immoo Izraa inni beekaan macaafaa jedha gaafa waa'ee Izraa maqaa isaa kaasu. Izraa inni beekaan macaafaa akkas godhe. Izraan inni beekaan macaafa. Izraan inni macaafa beeku jedha. Kanaaf macaafni inni beekamu kuni macaafota shanan. Macaafota shanan Tooraadha. Seera uumamaa, seera ba'uu, seera lakkoofsaa, seera Lewwotaa, seera keessa deebi'u. Macaafni inni ja'affaan isaanii fi Izraadha. Izraan biyya boojuu ture dhufe akkuma isaanii garuu Izraan macaafa beeka. Garuu Izraan macaafa seera Waaqayyo kenne gaarii godhee beeka. Beekaa macaafaa. Amma namoonni tokko jedhu miti macaafa 66 qabna 67ffaan immoo nuyi jedhu miti. Macaafa 6 qabu turanii 5 qabu turanii inni 6ffaan immoo Izraa ture isaanii. Hundi isaanii sabni sun recognize godhu wal faana kaanii Izraa fidi macaaficha nuu fidi. Eessa jira eenyutu fiduu danda'a? Izraadha. Macaafa wajjin kan beeknu seera Waaqayyoo barsiisuu wajjin eeguu wajjin iddoonni kaa'ame beekuu wajjin isatu beeka. Izraa fidi. Izraan hin fide. Izraan fiduu duwwaa miti. Dhaabatee dubbise. Macaafni seera Waaqayyoo yommuu isaaniif dubbifame wanta baay'ee namatti tolu tokko ta'e gaafa Izraan dhufee macaaficha banu sabni hundinuu iddoo taa'anii jiranii ol ka'anii jedha. Hallelujah. Macaafni seera Waaqayyoo isaanitti himu gaafa fidin jennaan ni fide gaafa inni banamu ol ka'anii dhaabatan. Macaafota nu dubbisnee beeknu hundumaa caalaa macaafa nu barbaachisudha. Macaafota nuyi barsiifnu caalaa macaafa barsiifamuu qabudha kun. Macaafota nuyi maqaa dhoofnu caalaa macaafa gaafa inni duratti isaa qabu lapheen keenya utaalee ka'uu qabu. Macaafni kun macaafa mugaa dhaggeeffatamedha. I'm sorry nama hojii buleetiin jechaa jiru. Namni hojii bultanii dhuftanii beekamaadhaan akka irraa dhangalaasanii kaanii deebi'an dhaggeeffatu rakkoo qabu. Isa jechaa jiru. Isa jechaan jiru mana keenyatti macaafni kun macaafa dadhabaa mugaa dubbifannu miti. Macaafa gaafa inni dhufee as
gaafa fudhannee kaanu kaasee lapheen keenya qophaa'ee waaqayyo hafuura isaa isa qulqulluudhaan amma yeroo macaafa kana dubbifadhu waan namni natti himuu hin dandeenye natti hima. Haleluuyaa. waan namni natti himuu hin dandeenye, waan riyyaan natti himuu hin dandeenye, waan lafa buna dhugu nutti dhaga'uu hin dandeenye, waan lafa walga'iitti dhaga'uu hin dandeenye, waan lafa yaa'ii sabaatti dhaga'uu hin dandeenye, waaqayyo gooftaan maccaa gaafa kophaa koo taa'ee macaafa kana fudhadhee dubbifadhu waaqayyo gooftaan maccaa jaalala isaa natti hima. Haleluuyaa. garaa isaanii keessa kanatu jira. gaafa Izraan dhufee macaaficha saaqu hundi isaanii ol ka'anii. Izraan dalgee irra dhaabbatan fudhatee kanumaaf kan qophaa'etu jira. dalgeettiin si iddootti deebite waaqayyoof galanna ta'u. iddoo aarsaan keenya iddootti nu deebi'ee jira waaqayyoof galanna ta'u. kaasaa abarri jedhamee jira. iddoo aarsaan barba diigaa kana siraafachoch jedhamee yeroo itti argatame jira. kana waaqayyo horii gadar caasa jetti basaa qonnofaa kana horii itti galchaa kinet gwaadii itti galchaa warra jedhamee jira. Yesuus gwaadiin deebi'ee itti galee gaafa macaafichi iddootti deebi'u. Haleluuyaa. galanni waaqayyoof haa ta'u. waaqayyo keenya bara jijjiira. hundumtuu daangaa qaba. waldaanii kunis daangaa qaba. hin darbu daangaa ishee waaqayyo gooftaa maccaatu iddootti hafa. tarii waa'ee saba keenyaa mo'icha hin qabnu ta'a. erga 16 century jennata yookiin erga daangaa jaarraa 19ffaatii jennata. garuu mo'icha labsinu qabna akka saba Oromootti. waaqayyo gooftaan maccaa wangeela keenya iddoo aarsaasaa iddootti deebisee jira. sochii hundumaa kan hoogganu wangeela keenya. gaaf tokko immoo mo'icha sana himnata. gaaf tokko immoo waaqayyo saba keenyaaf eenyummaa isaa iddootti deebise jennata. sagalee isaa iddootti deebise jennata. abbaa biyyaa ta'uu isaa iddootti deebise jennata. waa'ee siyaasaa haasa'aan jiru. waaqayyo gooftaan maccaa garuu siyaasa akka inni hoogganu beeka. waldaa akkuma hoogganu Maartiin Luuter akkas jedhe waaqayyo harka isaa mirgaatiin waldaa kiristaanaa keessatti hojjeta, harka isaa bitaatiin mootummaa biyya lafaa keessatti hojjeta jedhe. mootummaan waaqayyoon hin beekne hin jiru. hundi isaanii harka waaqayyoo keessa. macaafni qulqulluun akka jedha garaan mootii harka waaqayyoo keessa jira. waaqayyo gara barbaadetti isa naanneessa jedhe. yoon iyyee warri miidiyaa isin kadhadhanaa sirreessaa yoon iyyee yoon imooshinaali ta'ee iyyee isin naatu adda akkan gurra saban duuchinetti. alaa sirra dhaabbatanii haasa yaasee gaafa namaan jiru waa'ee keessa yaaduutti noo nama rakkisa. kanaaf isaan na gargaaru nama nadha. qabbaneessima jalqabee al tokko tokko alan itti ka'uun isaanii immoo naatu atu waaqayyo isaan eebbisu. kanaaf mo'icha himnu wanta dhugaa waan qabna, wanta dubbannu qabna, waan amma ta'aa jiru irrattis bara dubbannu qabna. maaliif waaqayyo nuufis bara qaba. waaqayyo nuufis nama qaba. waaqayyo nuufis Nahimiyaa qaba. namni nu ilaallu jirata. waaqayyo gooftaan maccaa garuu nuuf nama qaba. mbeennu nu eessa akka ta'e waaqayyo gooftaan maccaa Nahimiyaa nama daadhii buuftu kaase. nama daadhii buuftu kaase gaddaa dhugutee mootii dura dhaqe. macaafni gaafa dhufu ol ka'an duwwaa miti. Nahimiyaan namni garaansaa gaddaa ture, namni waaqayyoon galateeffachuu raanfate, namni gaddee boo'aa ture. macaaficha sana yeroo Izraan fidu akka ni dubbisu yeroo inni itti mee Izraan macaaficha gaafa ni dubbisu immoo sabni waaqayyoon gaafa ni jajatu Izraan dhaabatee maqaa waaqayyoon jajate waan jedhee jajate qabata. tarii galanni waaqayyoof waaqa irratti lafa irrattis nagaan namootaafis jaalalli gaarii hin jedhe ta'an beeknu waan inni jedhe. liitarjii isaanii maal akka of keessaa qabu hin beeknu. garuu yookiin immoo qulqulluudha waaqayyo gooftaan maccaa lafti hundinuu galata isaatiin guuteera jedhe ta'an hin beeknu. dhagayyaa Israa'el waaqayyo gooftaan kee waaqa tokkicha jedhe ta'a hin beeknu. garuu Izraan waaqayyoon jajate. gaafa Izraan waaqayyoon jajatu ameen ameen jedhan sabni walii wajjin. Izraan
itti fufee macaafa ol fuudhee macaafa ol fuudhee ol ka'anii macaafa banatee ol ka'anii Waaqayyoon jajatee ameen jedhanii macaafa dubbisee hin bu'ani. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Macaafa dubbisee yeroo inni macaafa seerichaa dubbisu namoonni achi dhaabbatanii kanaaf jiranu iddoo isaanii taa'anitti siqanii seericha hiikanii isaan barsiisanii jennaan seera Waaqayyoo isa gidduu something is missing isa jedhanii gidduu keenyaa waa hir'ateera isa jedhan sana hubatanii hundi isaanii boo'uuf garaan isaanii raafamuu jalqabe. Sagalee Waaqayyoo isa garaa nama raasu of gidduudhaa qabna. Yesus Kristos inni gara biyya lafaa dhufe waan inni hojjete kan itti dabalamee jiru. Raajonni ergamoonni waan inni hojjetan kan itti dabalamee jiru. Inni gaafa sana Izraan dubbises kan keessa jiru. Sagalee garaa nama raasu, sagalee Waaqayyoo Gooftaa maccaa waldaa keenya keessaa qabna. Ameen. Sagalee Waaqayyoo Gooftaa maccaa waldaa keenya keessaa qabna. Sagalee Waaqayyootiin jedhe kun sagalee Waaqayyooti. Isinis wangeela keessan ol qabadhaa. Wangeelli kun tabaqaan qabu. Wangeelli kun nama addaan qabu. Wangeelli kun kan keessanii kan keenya Waaqayyo Gooftaa maccaatiif galanna ta'u. Namni ani wangeela kanaaf si caalaan falma jedhu hin jiru. Yoo hin jira ta'e inni nama of tuulaadha. Yoo ol qabadhaa wangeela keessan qabdu. Haleluuyaa. Kuni sagalee Waaqayyooti. Sagalee kana of irraa qabna. Inni tabaqaan barbaadu powerful word of God. Hin cabsa, hin dhiiba. Hin guba, hin qulleessa. Hin ifata, hin kitti galcha. Hin kuffisa, hin kaasa. Hin ajjeesa, du'aa kaasa. Sagaleen Waaqayyoo akka inni naadhuuf eessan naqa jedhin garaa keetiin jedhe. Haleluuyaa. Saamu'eel akka jedhe yaa Israa'el eessa dhaqeen argadha eessaan filadha akka hin jenneef sagaleen Waaqayyoo afaan keetiin ta'ee garaa akka garaa keetiin takkasii galutti sirka jira. Laga ce'ee namni si miduu hin barbaachisu jedhe. Sagaleen Waaqayyoo as jira. Sagaleen Waaqayyoo sirka jira. Sagaleen Waaqayyoo waldaa sagalee Waaqayyoo irratti ijaaramte. Waan hin waldaa tajaajilu sitti fakkaatin. Ani Waaqayyo Gooftaa maccaan tajaajila. Gaafa namni hin jiru jedhesi sagaleen kun inuma jira. Gaafa namni isin gidduu jiru jedhes Yesuus asuma jira. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyo Gooftaa maccaatiif haa ta'u. Beeksisa kennaa fi haleluuyaa. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Inni Gooftaadha. Inni mootiidha. Imbo'anii garaan isaanii gara seera Waaqayyootti deebi'e. Waan isin dhibu Nahimiyaan gaafa achii qabu kadhata tokko kadhate adara Waaqayyoon yeroo kadhatu Waaqayyo waan agarsiisa. Maaliif booji'amna? Baabiloontu caalee mootii Baabiloontu mootii waa saba Waaqayyoo caalee maaliif booji'amna? Maaliif banna? Maaliif salphanna? Waaqayyo maaliif nu dhiiftee jennaan? Seera ani Museetti kenne hin eegne sabni koo kanatu xinnoo ishee nan kanaaf hin komadhe gara seerichaatti hin deebisuu barbaadeen amma gara seerichaatti deebi'an. Nehemiyaan deebi'an jenneen macaafa Izraan macaafa dubbise gaafa macaafa dubbisu hundumtuu boo'utti ka'an. Haleluuyaa. Gaafa sagaleen Waaqayyoo dubbifamu garaan keessa na raafamu. Gaafa namni waa isin jedhu garaa kun na raafame gaafatti na biraa deemte jettu miti. Gaafa sagaleen Waaqayyoo sin duraa deemu garaan keessa na raafamu. Garaa kun na raafame wanti tamma jette garaa na raafu. Wanti Waaqayyo jedhe garaa si na raasu. Gaafa sana dhuguma Waaqayyo wajjin deemaa akka jirtan isin gala. Dhuguma Waaqayyo wajjin an dadhabaa yoon ta'eyyuu sagaleen Waaqayyoo garaa koo rukutee na raaseera taanaan namni kan biraa naa mirkaneessuu hin barbaachisu. Namni kan biraa tokko sagaleen Waaqayyoo si keessa jiru naa mirkaneessuu hin barbaachisu. Gaafa sagalee Waaqayyoo yaanu, gaafa sagalee Waaqayyoo dubbifan, gaafa sagalee Waaqayyoo dubbifamu garaan keenya nu raafamee jira taanaan Waaqayyo nu wajjin jira. Nehemiyaan yeroon gaddaaf boo'ichaa darbeera hin gaddanii, hin ka'anii, hin boo'anii. Waaqayyo Gooftaa maccaa duratti wanta gochuun isaan irra ture yaadatanii boo'anii.
Izraan tajaajila isaa akka xumureen Nehemiyaan luboonni warra achi jiranii fi warri Lewwota akka tokko dhaaba har'a yeroo gaddaa miti Waaqayyo gooftaa macaatiif guyyaa gammachuuti jedhan haleluuyaa dhaaba Izraan tajaajila isaa tajaajilee garaan isaanii raafamee boo'icha keessa yeroo dhiqan maal taatanii masaraan keessan diigamee ture mandarri keessan diigamee ture seera Waaqayyoo dagattanii turtanii isin boojuu jala turtanii daangaa qabdanu turtanii amma guyyaanarraa guyyaa gammachuuti jennaan Nehemiyaan taaleetti darbee akka gara mana keessanitti gadaati nyaata qopheeffadhaa nyaata gaarii nyaata mi'aa qopheeffadhaa nyaadhaa dhugaa gammadaati warra hin qabne qophoofne immoo kennaa sheerii godhaa akkasumatti qoodaafii jedhee Waaqayyo keenyaaf galanna ta'u. Inni jiraataadha. Isa jiraataa gidduu isaanii ture. Kanaaf guyyaa kun Waaqayyo gooftaa keessaniif qulqullaa'aa waan ta'eef isin hin gaddinaa hin boo'inaas jedheeni. Kana booda Nehemiyaan erga kana dubbatee hin gaddinaa erga jedheeni booda gaaffii tokkotu natti dhufe maaltu ammayyuu Yihuudoonni biyya boojuu jiru warra biyya Yerusaalemitti hafantu dallaa isaanii ijaarrate malee iddoo isaaniitti kan deebi'anii warra achitti hafani malee warri kaan mandara Suusaan jiru warri kaan Itoophiyaa jiru warri kaan iddoo garagaraatti faca'anii jiru warri kaan Xaaliyaanii jiru warri kaan Jarmanii jiru warri kaan Ingilaandii jiru warri kaan biyya takkaan dhalanne amma maqaan ishee reefu akka keessa jiru maal argeetiyyuu dubbata maal argeetiyyuu kana jedhaa kan jedhu na yaachise Nehemiyaan kun nama gara biraadhaan hin jedhe Nehemiyaan kun isa mootii duratti fuulli isaa cilaatti fakkaatee mul'ate miti Nehemiyaan Boonyere mootii dura dhaabatee hin gaddineere dhokfachuu yaalee jennaan dhokfamuu hin dinneere ati takka akkasitti si argeen beeku gadda garaa qabda wanti ta'e tokko jira maayinni maal taate inni kun gadda garaati malee waan biraa miti hin jennee mootiin fuula isaa irratti argee har'a immoo akkamitti nyaadhaa dhugaa gammadaa jedhee gammachuu labsa'e. Gaafa sana salphina saba isaa rakkina saba isaatti isa boosise gaafa sana masaraa mandara Yerusaalemtu diigame gaafa sana saba Yerusaalemtu salphate Israa'eltu booji'ame Yihuudaan hin tamsa'e Baabiloonii biyya isaaniitti galee biyya isaanii ta'a biyya ofiisaa taasifate mootiin Baabiloon kanaaf boo'e kanaaf gadde gaafas kanaaf wanta duraan ta'u qabu irratti xiyyeeffatanii sabni wanti duraan ta'u qabu karaa keenya Waaqayyo wajjin qajeelaadhaa laata moo qajeelaa jennee ilaalla jedhanii achi booda karaa isaanii qajeelfatanii dubbii Waaqayyoo dhaggeeffanname gidduutti gaafa jedhanu dubbii Waaqayyoo garaa isaanii rukutee garaa isaanii cabse. Nehemiyaan ofii isaatii ofirra gattaa'ee boo'ee gaafa dhaga'u akkasuma jedhe anis dubbii kana yommuu dhaga'e ofirra gattaa'ee nan boo'e Waaqayyo gooftaa bantii Waaqaa durattis guyyaa muraasaaf nan gadde soomees nan kadhadhe jedhe. Asteeris Yihuudoota biyya boojuu jiran waa'ee warra mandaraa Suusaa jiranitti qaamsa yeroo dhaante akka jette waan isheen immoo warra achitti warra biyya 124 keessa immoo 27 keessa tamsa'anii jiranuu fi Nehemiyaan warra Yerusaalem jiraniif waa'ee isaa dhaga'ee bu'aa Mardokaayi Asteer immoo warra tamsa'anii jiranuu yaama jarri immoo jara immoo kanarra kaa'e ba'aa kanarra kaa'e warra kaan warra biyya jiranurra kaa'e warra kaan warra biyya garagaraatti faca'anirra kaa'e Waaqayyo ba'aa nama baachifnaan hi'ii jechuun hin danda'amu. Hundumti keenya iyyuu wal qixxee kan sanadii miti waa'ee saba keenya. Tarii we may think warri baay'ee waa'ee saba keenyaa yaadan isaan politiciaansidha waa'ee warra siyaasaa duwwaadha jennee yaadata. Natti fakkaatu. Akka namni siyaasaa maal fakkaata akka jedhamutti yoo ilaalame tarii namooti waa'ee saba keenyaa dubbatanii waa'ee siyaasaa xinnoo persentii xinnoo tokko duwwaa kwaalifaayi godhu ta'a. Gara caalaa garuu warra Waaqayyoo nama natan ta'u ta'a.
baay'ee waa'ee siyaasaa kanatti tuu gaduun barbaadin kan dhaqanii keessa lixan jiru ta'a. Ituman beekin ni galafatti ilaalanii, ituman beekin nama du'e ilaalanii kan waa'ee saba keenyaa maal jennee jedhanii ka'anii garaa isaanii gadee dubbatu jiru ta'a. Waa'ee saba keenyaa isinumtaa appilaayi godhaa deema. Anammoo waa'ee isaa Asteeritti deebi'a. Asteer immoo Mardokaayin ergitee du'us nan du'a. Soomaa kadhadhaa jedhiin warra Suusaan jiranitti dhaame anis nan sooma xomboreewwan koos hin soomu hin kadhatu hin kadhanna walii wajjin atis immoo soomii kadhadhu guyyaa 3 halkan 3 hin boonye hin gaddina salphanneerra ajjeefamneerra balleeffamneerra itti. Kun maaliif nurra ga'ee? Waan isin dhibu jecha cimaa tokko jette gara lafa mootichi jirutti ol nan gala. Booduu waa miti, gadduu waa miti. Nam gara lafa mootichi jirutti ol galu tokko jiraachuu qaba. Wanta saba koo irratti godhaa jirtu kana aabiyettee maa dhumna maa salphanna ati wanta saba koo irratti godhaa jirtu kana wanta caaffata amartii keetiin mallatteeffame eeggite kana geeddaruu hin dandeessaa? Aabii maaliif saba koo balleessita jettee eenyu kana godhaadha? Seenaa isaa beektutti hamaa namicha isa hamaa kana ati amanattu Prime Minister keetu kana godhaadha jettee. Hamaan iddoo isaa argate. Asteer waamicha gaddaaf boo'ichaa gooteetti. Nahimiyaan duwwaa miti. Asteer warra booji'amanii jiran biyya boojuu jiraniif, Nahimiyaan immoo warra achuma biyya isaaniitti qabamanii jiraniif. Nusarra barri kuni baratti waa'ee saba keenyaa biyya Itoophiyaa jiranii yommuu dhageenyu callisuutti dandeenyu. Tarii nama fuula nama jechisiisu hin beeku. Phaawulosiin gaafan namni warra mana isaatiif hin yaadne abaaramaa haa ta'u jedhe. Phaawulos akka jedhe namni warra mana isaatiif hin yaadne abaaramaa haa ta'u. Warri mana keenyaa tarii xinnoo tokko sarkii tokko abbaa haadha ijoollee duwwaadha. Moo tarii akka addunyaa mandara tokko taatetti saba keenya warra mana tokko keessaa jennu jarasitti daballee yaadnu. Tarii nama faayidaa barbaadu laata nama taasisa yoo isa ta'e isa ammaa kaasanii drop gochuudha. Yoo faayidaa wayii irratti xiyyeeffanne waa'ee saba keenyaa somna ta'e ammaa kaasaa biraa deebi'aa jechuudha. Dhiisaa waliin jechuudha. Warri isa xiqqimii barbaadan biraa deebi'aa. Garuu waan tokko jedhe dubbadhee darbuu barbaade. Namni amantii qabus namni amantii hin qabnes haala amma sabi keenya keessa jirutti saba Waaqayyoo wangeelatti kennee harka duwwaa erge keessa jirutti callisuu hin danda'u. Yoo callisuu danda'e inni ofa gaafatu nagaa miti. Gaafa Waaqayyo haala jijjiiree nyaata qopheeffadhaa. Nyaata gaggaarii nyaata mimmi'aawu qopheeffadhaa. Wal waamaa nyaadhaa dhugaa. Guyyaan kun guyyaa saba keenya Waaqayyo itti fure jedhama. Itti jedhamu gaafa dhufu lafa dhitu dhaba. Garuu nama akkasii lafa dhitu nabu. Waan isin dura isa tayyaaneffata. Beektaati achi baadha. Nama tokkotu biyya keenya gaafuma jarri dhufanitti gale dafee nama eessayyuu dhaqe miti. Eessayyuu namni inni gabaa keessaa shunkurtii sana gadata. Amma gaafa jarri dhufanii dhat jedhee dhaqee akka nama barumsa qabu skriptoo isaa fudhatee qalama isaa fudhatee yaadannoo isaa qabachuudhaaf keessa dhibee taa'ee harka baasee dubbachuu danda'a namichi kutaa lama duwwaa barate. Dhat jedhee taa'ee suufii isaa uffatee maal jedhee taa'ee haasa'e jennaan. Inni kun qotee bulaa aanaa irratti bakka bu'uu danda'a. Maal hojiin kee maal qotee bulaadha namni burtukaanii dhaabaa maaliin godhaa bisingaan qotaadha. Inni kun qotee bulaa bakka bu'adhanii aanaa irra kaa'an. Amma dubbiin akka gadamaan ta'u qorannoof waannoo wanti jedhamu tokko as ba'e. Gaafa as ba'u wanti hojjetame gaafa dhaanamu ijaan qabu. Galabiidhuma baqiidhuma dubaatitti itti baay'ata. Jennaan kaanii maqaa isaanii kaasanii. Amma jedhe gaachuma keessa wal qoratu miti. Abaluu kuni inni kutaa lama duwwaa barate. Hubeen beeku, qomaan beeku. Kanaaf qotee bulaa
bakka bu'ee nu wajjin hojjechuu hin danda'u maal goonaa jedhanii kanarraa kan ka'e baay'ee rakkina garaagaraa keessa galeera waan garaagaraa baay'ee balleessaa jira. Kanaaf namichi kuni bu'uu qabaa qorannoo kanarratti nu gaafatamuu qabaa bu'uu qabaadhaan caffee Oromiyaa irraa dhufanii qoratu. Jennaan eenyu baloo baluu yoo ka'e jedhanii gaafa ol ka'u mataan adii laalanii mee deebinee fadhaa kaabee keenyaadhanii jennaan gad jedhe. Qubee isaan ammattiin maqaa koo dhaan kanaa qalbiitti finne miti nuyi. Yoom biyya maqaadha biyyanni maqaadha yoom maqaadha gaariin ta'u biyya kana maqaadha. Minneapolis baane, Saint Paul baane, Gabriel baane, DC dhaan baane, Ohio dhaan baane finne qubee isaan maqaadhaan kanaa inni immoo naannoo dhuma sana. Naannoo dhuma sana. Jennaan jalli beekanu maqaa kana takkaa dhagee. Waa'ee abbayee keenya namni tokko qabatanii beekadha dirree qabsoo isaan keessa darban argitanii jedhanii. Kan isaanii qorannoo barbaachisu jedhanii. Kanaaf gaafa Waaqayyoo saba keenyaa fi guyyaa fide jedhamu warra amma wanti kun waliin isaan beekamu fi gataa ejjennaa warri keenyaa laallataa sirba warreedhantu dura suufii uffatee karabaatti dhiyaatu. Waaqayyo gooftaan machaa saba isaa wajjin jira. Namni deeggarus deeggaruu baatus Waaqayyo saba isaatiif hin dubbata. Nehemiyaan akkas jedhe Waaqayyo keenya waan nu loluu fi gammadaa'e. Haleluuyaa. Akkasuma jedhe Nehemiyaa. Nehemiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 20 irratti Waaqayyo keenya nuuf hin lolaati isin lafuma sagalee malakataa dhageessanitti wal ga'aa nan jedhe jedha. Gaafa sagalee malakataa dhaga'ame warra amma akka jechuun cubbuudha, akka jechuun siyaasa, akka jechuun oromummaatti cunqeessuudha, akka jechuun oromummaa xiqqeessuudha, akka jechuun waa'ee hafuuraa gadi qabu. No, nuyi warra hafuuraatis nuyi nama si lafarra jirra. Waaqayyo gooftaan machaa isin duwwaa qaba saba keenya. As jirti Waaqayyo isin duwwaa qaba. Awwaa'ee siyaasaa lallabuudhaaf tasuma fedhii tokko qabu. Akkasiin taankii naan jettan isin barbaadu. Garuu waan tokko isinitti hima. If you define yourself as a person and also as a spiritual. Akka namaatti akka nama foonii biyya beekamtuu tokko keessa jirutti define of godhaa. Akka nama afuuraammoo biyya lafaa kanarraa dhimma tokko qabneettis define of godhaa. Lammansaa walitti finnee baalaansii eenyee deemna. Hundumaa dhiifnee deemna. Maalitti goona amma isa kana poosti godhu hundumaa Waaqayyo nagaa fi hundumaa dhiifnee deemna. Hundumaa dhiifnee deemna. Hundumaa miti kan nu barbaachisu lafa kanarratti garuu hamma nu barbaachisu duwwaa barbaanna. Inni immoo tokko birmadummaa afuuraa birmadummaa fooniiti. Lammansaanii wal duukaa miti taanaan incomplete. Miti ijaareen geettel miti. Butichaa tokko gurra tokkotti keeyatanii butichaan gurra tokkotti jiru. Jedhaadee asitti jira se'anii akka kana taane asitti jira asitti duwwaa jira butichaan miti. Lammansaatti iyyuu butichaatti keeyachuu barbaachisa yookiin yookiin immoo ofitti baasanii dhiisuu yookiin ani namas miti ergamaa waaqaati gaafa ol ba'uun beeku kanaaf waan tokko natti himina hojii isin hojjetinaan jedheera waa'ee lafarraa isin dubbatinaan jedheera akkanaan jedheera jedhaati himaatiitti isaa kanarraa kan hafe nu namasi nu hafuurasi dhageessanii Waaqayyo keenya hafuurasi Waaqayyo keenya immoo nama ta'es gara biyya lafaa dhufeera. Namummaan kan itti leeyya'an miti sabummaanis kan itti leeyya'an miti wangeela itti gatiin leeyyaanee fi amma Nehemiyaan kan inni jedhe kuni gaabjeeri dallaan keessi ijaarameera mandarri keessi ijaarameera maaliif boo sagalii nyaadhu dhugeedhen Waaqayyo saba keenyaafis bara kolfanii gammadanii fida. Amma natti garuu inuma faarfannaa inuma ililchinaa gaafa wanti nu boosisu dhufe immoo inuma boonya nama gadi taaneef. Asitti gaaf tokko gaafa faarsannu galgala galee bilbila baay'een argan. Maal inni isin uffattanii faarfattan akka kana sabi keenya achirumaa kan jiru. Maal taatee maaloo callarraa jedhi. Sabni atiin faarfatanii hin uffatanii jettu kun imimmaan xaragatanii ka'anii faarfatanii jedhe. Seema feesbuukii irra keenyu laala namni. Garuu mootichi fuula isaa irratti arge malee keessa kan argine akkuma sana ta'e bilennaan kanaaf hin gaddadhe. Waaqayyoof galata ta'u. Ergaa wanti jijjiirame sinitti mee xumura. Maaltu jijjiirame jennaan nyaadhaa dhugaa jedhanii Nehemiyaan. Maaliif nyaadhaa dhugaa? Yoomi kan nu saba keenyaan amma hin dubbatinaa nyaadhaa dhugaa kan jennu. Maaltu jijjiirame? Haalichi shakkisiisaadha. Waan dubbattan of eeggataa deema. Nama bira dhaabbattan ilaallataa deema. Oromoon matu ta'e nama sila nu kadhatanii miti.
Imbektan waan jettan akka deemaa barri jedhan darbee yoomiyyuu nama warra qophaanis waama hajaatatu kolfaa taphadhaa waan isin jettan dhagaanu yoom jenna laata. Kun namatu barbaada miti kana. Maaltu jijjiirame tokko dallaa Yerusaalemtu ijaarame. Dallaan ijaarameera gab jedhaa dallaan ijaaramuun immoo amma isin biyya protected taatanidha yoo dhuma boojuun guutumaan guutuutti hin baaneeyyuu isin iddoo keessanitti deebitaniitu Yerusaalem akka ishee duriitti deebiteetti luboonni iddoo isaanii jiru faarfattoonni iddoo isaanii jiru warri lewwotaa iddoo isaanii jiru karra eegduu kaa'amaniiru karri inni bakkee seegamaadha karri inni keessaa seegamaadha. Nama Waaqayyoo mooticha duratti gaddaa turetu amma immoo saba duratti waa'ee Nehemiyaa si yaadachiisa. Maaliif waa'een karri kun ijaaramee xumuramu akkasii akka isaan gammadan akka inni labsu saboonni beektu. Nehemiyaan gaafuma dhaqu keessa deemee ilaaleetu diigamu dallaa diigame mandara diigamte keessa dhaabatee akka jedhu Xoobiyaaf Sanbalaati dhaamsatti dhaamnaan Waaqayyo gooftaan bantii waaqaan nuyi kaanii ijaaruun jalqabnaa Waaqayyo gooftaan bantii waaqaan nuuf qajeelchaa gaafa Yerusaalem deebitee ijaaramte immoo siin qoodan qabdan jedhee inni maqaa Waaqayyootiin dhaadate lafa duwwaatti. Kanaaf mooticha duratti gaddaa ol lixee gaafa Xoobiyaaf Sanbalaatti deebi'u garuu maqaa Waaqayyo Waaqa Israa'eliin dhaadate. Gaafa hafuura keenya wanta hacuucuun Mariyamu anuu dadhabaadha. Waan tokko miskiina jedhaa miti kanaa sun. Hafuura keessaniin kadhatu hafuura keessa kadhachuutu mootummaa Itoophiyaa miti hafuura keessa kadhachuutu hafuura keenya kadhachuutu hacuucu mootummaa dukkanaa seexana biyya lafaa isaa nu marsee jiru. Gaafa sana maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin hinuma kufta jedhaani. Gola keessanitti gaafa isinitti tasaa maqaa Yesuus Kiristoosiin qoodan qabdu Waaqayyo gooftaan bantii waaqaa na gargaara jedhaani. Atummaa dhuguma akkuma faarfatte kanatti xumurta sitti fakkaataa isinii jira gaaf tokko tokko miti. Amma dhuguma akka tajaajilte kanatti fitta sitti fakkaata dhumi keessan fatta isinii jira maqaa Yesuus Kiristoosiin situ salphataa namiti jedhaani. Mooticha duratti gaafa dhiyaadhenna akkasirraan hin jenne kanaaf isitu salphata jedhaani. Inni lammaffaa kan nu hacuucu nama akka keenya siistemii akka biyya lafaatti hacuucan tolfatetu nu hacuuca. Inni ganamummaa keenya sabummaa keenya hacuucaa jechuudha. Isa sanas gaaf tokko sirkaa hin baana jedhaatiitti dubbadhaa. Tarii nama jeessisaa nama jeessisaa maal taaree hodhan nama baay'eetu beekan nu caala. Tarii hojii nama dhabsiisaa nama baay'eetu hojii dhabee mana hidhaa jira. Tarii biyyaa nama ari'achiisaa nuyyuu biyyaa argatamne jechuun dandeessu. Biyyaan argatamne ganaa. Angkoo ganaa yoo mana dhagaa jiraatan hin ufinnaan jedhanii beeku. Maal teekama kana caalaa? Maal teekama? Ani nama mirga dubbachuu qabudha jedhanii dubbachuu caalaa maal teekama? Waaqayyotu nu kenne kana. Kuni tiyooloojiidha. Kun siyaasa miti. Ani nama dubbachuu danda'u. Ani namadha. Ani Oromoodha. Biyyi koo Oromiyaa Itoophiyaadha jedhanii dubbachuu maaltu nama sodaachisa? Sodaatina biyyicha Itoophiyaa sin kenninaa dabarsitanii. Nerva siin ta'inaa you are paaspoortii keessan irra jira. Jarri keenya warra achi du'aa jiran kuni eenyummeessaa isaanii irratti baatanii jiru. Itoophiyaan jedhama eenyummeessaa isaanii irra shanjaa kan inni kan waldaa situ waldaa warra wangeelaa maaloo Itoophiyaatti abaduu miseensa inni kan waldaa jiru. Sababii kana ta'eefi isa miti rakkoo namu kan keenya sagara sirakkoon kan keenya eenyuani ani nama Yesuus Kiristoos birmaduu baaseedha. Eenyuyyuu na hacuucuu hin danda'u, eenyuyyuu dubbachuu na dhowwuu hin danda'u, eenyuyyuu na tuffachuu hin danda'u, eenyuyyuu daangaa naa kennuu hin danda'u. Waaqayyotu daangaa naa kenne. Ani daangaa koo meeqa daangaa namaatti hin galu daangaa koo keessaa immoo baay'ee. Lafti na duwwaadhaaf kenname jira. Lafti na duwwaadhaaf kenname ana duwwaadhaaf kenname meetiraan isa ta'u safaramee lafti naaf kenname jira. Amma masfin dhufee asinii dafee dhaabbadhaa wali masfin
Isee kuni isa maadhaan asirbaa hayaadhani jedhanii safaranii naa kennanii aanatu dhaabbataa masfinatti barbaadadhu asirbaa hayaa sana dhaqii fudhadhu jedhaan. Meetira 20 meetira 10 lakkaanii naa kennanii magaalaatti cuqqoti. Dafee dhaabbata hin dhaabbattu kun kan kooti. Amma kan nama keessaa badaalu kan kooti jechuu hin dandeessan nuun jedhamaa. Naheenyaan sabni koo jedhe mootii dura dhaabbate kan kooti jechuu dandeenyaan namni gaafa sana birma dubaye. Waldaa kooti jechuu gaafa danda'e namni gaafa sana birma dubaye. Saba kooti jechuu gaafa danda'e namni gaafa sana birma dubaye. Hamma kana jechuu hin dandeenyetti garuu luugama keessa jira namni. Nama ofii isaatiin of moosise, nama ofii isaatiin of boojuu jalatti of kuffisee eenyu birma duun baasu. Waaqayyo garuu boojuu baasaa keenya. Dallaa Yerusaalem ijaarame Yuudonni seera Waaqayyoo dhagaanii isaanii galee jennaan bu'anii lammatarra kanatu isatti tole. Maalis inoo seera Waaqayyoo qabataniitu maal taatanii hin boo'inaa gammadaa malee jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e lafarratti ta'u isa jedhamu sanatti wal geessaniitu maal taatanii gammadaa malee Waaqayyo isinii wajjin jira dallaatti ijaarame duwwaa miti Waaqayyoon barbaaddatanii Waaqayyo gidduu keessan jira hin boo'inaa jedheen. Yuudonni diinota isaanii harkaa furamanii hin boo'inaa diinota keessan harkaa furamtanii ture literally diinota keessan harkaa Waaqayyo isin fureeraa jedheen lakkoofsa gara 10 horattan waa guyyaan kun guyyaatti Waaqayyo diinota keessan harkaa isin fureeraa hin boo'inaa jedhe guyyaan akkasitti jedhamu hin dhufa. Namni nama ajjeesu fira namaa miti. Afuraan na ajjeesisa jedhu unconscious ta'ee xinnoo qalbiin na butame isa jedhu inni du'a labsu fira miti. Waaqayyo isa harkaa nu haa furu. Waaqayyo ijoollee keenya isa du'a labsu harkaa haa furu. Argitanii eeyyee saba baay'ee garuu Waaqayyo gooftaa maccaan yoo nu gargaare malee kophaa keenya ta'u. Waaqayyo nu fura. Waaqayyo nu fura. Guyyaan itti ayyaaneffannu hin dhufa. Guyyaan itti isa lafarraa ayyaaneffannu dhufan siniin jechaa jira. Guyyaan itti isa waaqarraa ayyaaneffannu tun dhufin dura guyyaan itti isa lafarraa ayyaaneffannu dhufa. Waaqayyo ani gatii Awurooppaa warra Awurooppaa eekamanii miti. Gatii Waaqayyo gooftaa maccaa waaqarraa eekamuuf hin dubbataara. Guyyaa Waaqayyo gooftaa maccaa waaqarraa eekamee nama rifachiisuun dhufa. Guyyaan meeshaa nama gachisiisuun dhufa. Guyyaan daangaan kun keeritii gadhisi keessaa achisi jedhu hin dhufa. Guyyaan namatti darbite injustice hojjetaa jirta jedhu hin dhufa. Guyyaan akkasitti biyya bulchan waatii biyya shoror keessaa jirta jedhu hin dhufa. Guyyaa isa nuun jedhan Waaqayyo mataa isaaniitti deebisu hin dhufa. Waaqayyo gooftaan maccaa nu wajjin jira. Waaqayyo isa dhageenya nuuf eebbisu. Luba malkaa. Sigalateeffannaa yaa Waaqayyo sagalee